Akkam jirtu daawwattoota Risaa Business Show. Egaan akkuma beekamu sagantaa keenya Risaa Business Showdhaan dhaabbilee daldalaa xixiqqaadha. Harga gurguddaatti magaalaa Finfinnee akkasumas immoo magaalota naannawaa Finfinneetti argaman keessa deemuudhaan bakka daldala isaaniitti argamne muuxannoo isaanii akkasumas immoo tajaajilawwan bakka sanatti kennamanii isin biraan ga'uudhaan beekamna. Egaan jaarraa nuti amma keessa jirru kun immoo yerootti oomisha ofii akkasumas tajaajila kennanii gama social media yookiin miidiyaa hawaasaa irratti baasanii ittiin hojjetanii ittiin gurguranidha. Kaayyoon Risaa Business Show immoo maali yoo jettanii dinagdee saba keenyaa wal barsiisuu, beeksisuu akkasumas immoo utubuu. Egaan kana irratti sirriitti bal'isnee hojjechaa jirra. Jalqabuun keenya yeroo muraasa haa ta'u malee yeroo muraasa kana keessatti immoo dhaabbilee garaagaraallee haga ammaatti hojjennee isin daawwachiisnee jirra. Gosa garaagaraa keessatti kan hirmaatan gama dhaabbilee fayyaatiin hospitaalota akkasumas immoo gama hoteelaa fi riizoortii mana ispoortii bakkiin garaagaraa isin daawwachiisnee jirra. Isinillee daawwattaniitu jedheen abdadha. Gama dhaabbilee fayyaatiin immoo kan nuyi wal yaadachiisnu egaa hospitaala Yookoodha. Hospitaala Yookoo daawwattaniitu jedhee yaada. Hospitaalli Yookoo tajaajila qulqullina qabuu fi si'ataadhaan kan inni kennu. Egaan namooti daawwattan immoo bakka sana deemtanii fayyadamtaniitu jedhee anillee nan amana. Kan biraan immoo kiliinika ilkaanii Dr. Amirii. Kiliinika ilkaanii Dr. Amir kanatti immoo yaala ilkaanii dhukkubbii ilkaanii baay'een namaa yeroo kana kan ittiin dhibamudha. Egaa bakka sana immoo yoo deemtan dhibee keessan irraa fayyuu dandeessu. Anis immoo yaadattu jedhee yaada. Yeroo sana ilkaan koo kana qulqulleeffadheen ture, miiccadheen ture. Ergasiiti kolfan baay'isaa jiranatti fakkaata. Egaan akka kanatti anaafillee naa miidhagsanii jiru. Warreen miiccachuu barbaaddanis gara sana deemuu dandeessu. Akkasumas immoo gama hoteelotaa fi riizoortii illee isin daawwachiisnee jirra. Isaan keessaa immoo muraasa isiniif kaasuudhaa fi hoteelli Abbaan Urjii 5 Ilillii Internaashinaaliin isa tokkodha. Egaa daawwattaniitu jedhee yaadan illee hedduu hoteela miidhagaadha. Tajaajila namatti tolu kan isaan namaaf kennanii bakka sana yoo deemtan egaa haalli isaan ittiin isin keessummeessan illee kan isin gammachiisudha. Sanas fayyadamuu hin dagatinaan isiniin jedha. Kan biraan immoo Nooraa riizoortii isin daawwachiisnee jirra. Riizoortiin Nooraa riizoortiiwwan magaalaa Bishooftuutti argaman keessaa isa tokkodha. Egaa hora Bishooftuu cinattidha kan inni ijaaramee jiru. Egaa viyuun isaallee baay'ee miidhagaa bakka miidhagaatti kan inni argamu. Tajaajilachi keessatti kennaman immoo duuba kootii daawwachaa jirtu. Guutuu sagantaa kana immoo yuutuubii keenya Risaa Miidiyaa jalaatii daawwachuu hin dagatinaa warreen hin daawwanne. Mana fooniiti haga mana shirootti illee isin daawwachiisnee jirra. Foon illee waliin murree jirra. Egaa sagantaa kanaan wanta baay'eedha kan nuyi ilaalaa daawwachaa oollu. Anis egaa yeroo baay'ee nyaatota hoteelotaa fi reestooraantiitti deemeen dhandhamu hedduu isaa nyaadheen jira. Ergasiiti xiqqoo kiiloon koo illee waan dabalee natti fakkaata. Akkasumas immoo jaallattoota bunaafis bakka buna ajaa'ibaatti argattan illee isin daawwachiisnee jirra. Egaa namoonni gara Piyaassaa yookiin Birbirsa Gooroo deemtanii Adwaa 00tti kan argamu Mijuu Koofiidhaatoo buna hin dhuginii hin galinaan isiniin jedha. Akkasumas immoo warshaalee garaagaraallee deemuudhaan isin daawwachiisnee jirra. Magaalaa Adaamaas deemnee warshaa nyaata beelladaa qindeessee oomishu isin daawwachiisnee jirra. Egaan namoonni horii yookiin immoo horii nyaataa akkasumas beellada qabdanii fi nyaata beelladaa yoo barbaaddanii odaarraa argachuu dandeessu isiniin jenna. Guutuu sagantaa keenya immoo warreen hin daawwatin yuutuubii keenya jala seenuudhaan daawwachuu dandeessu. Gara magaalaa Bishooftuus immoo deemnee warshaa bishaan kiyyaa daawwannee jirra. Warshaan bishaan kiyyaa akkaataatti bishaanni oomishamu sirriitti kan nutti agarsiisedha. Qulqullina akkamiidhaan illee akka inni oomishamu daawwannee jirra sagantaa keenya Risaa Business Showtiin. Har'as egaa bishaan kanaan illee of biraan qaba. Bishaanni kiyyaa qulqullina addaatiin kan inni hojjetamu. Anillee bishaanni kun akkamittiin akka inni oomishame nu bira ga'u hin beekun ture. Gara sana deemee kan inni daawwadhe warreen hin beekne immoo yuutuubii keenya Risaa Miidiyaa jalaatii seentanii daawwachuu dandeessu.
Dhaabbilee nuti egaa Risaa Business Show'dhaan isin daawwachiisne baay'eedha. Gara 25 olidha kan isin daawwachiisaa turre. Egaa seentanii hunda isaa warreen hin daawwatin daawwatanii akkasiin waan tokko irraa barattan abdii guddaan qaba. Anis illee yeroo ittiin deemee isin daawwachiisaa tureefis daawwachaa turetti waan baay'een irraa baradhe. Muuxannoo warreen dhaabbata sana dhaaban irraa akkasumas immoo tajaajila bakka sanatti kennamurraallee waan baay'ee baradheen jira. Isinis akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Egaan kaayyoon Risaa Business Show irratti hundaa'ee dinagdee saba keenyaa utubuu, jabeessuu, beeksisuu akkasumas immoo uummata waliin wal barsiisuu waan ta'eef warreen dhaabbilee keessan beeksifachuu barbaadaniif dhaabbilee gurguddaadha haga daldala xixiqqaatti warreen beeksifachuu barbaadanii fi production qulqullina olaanaa qabuu fi egaa hojjettoota muuxannoo qabaniin miidhagsinee haga isin yaadaniin olitti isiniif hojjechuuf karra keenya ammallee banaadha. Warreen quunnamuu barbaadaniif immoo toora bilbilaa asii gadi jiruun bilbiltanii hello nuun jechuu dandeessu. Egaan kan dura bilbileef immoo dursa kan kenninu ta'a. Warreen immoo YouTube keenya Risaa Media subscribe godhin immoo hammuma seenuudhaan subscribe godhaa. Yaada qabdan immoo commentii jalatti nu barreessaa. Waan nu hordoftaniif immoo galatoomaa nagaan tura.